Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomu nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomu kan ulfaatuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii amantaa jedhuun boqonnaa tokkoffaa xumuruu keenya ni yaadattu. Yeroo darbee gara irratti tokko walitti himne gaaffii boqonnaa tokkoffaa keessaa hojjechuudhaan gara boqonnaa lammaffaatti dabala jennee walitti himneerra. Egaan sana ilaalchuudhaan gaaffiin akkamitti hojjetama kan jedhu gaaffii kallattiidhaan gara irratti hin ergamu. Boqonnaa kanaaf haa ta'u boqonnaa gara fuulduraatti dhufan hundumaadhaaf jechuudha. Barumsa keenya kanaan haala nama isinitti agarsiisuudha kan dalagnu jechuudha. Kanaafuu liinkii isiniif ergamu tuquutiin dura kana ilaaluu qabdu jechuudha. Haala nama isinitti agarsiisuudha seentanii asirratti kan deebistan jechuudha. Kun eenyuufidha? Obboloota barumsa kanaa kutaa hundumaa baratan qofaafidha. Garee WhatsApp irra kanneen jirtan obboloota keenya akkasumas tarii karaa YouTube'ii kanneen nu hordofaa jirtan obbolaawwan adda addaa yoo jiraattan isinis hordofuu dandeessu, qorumsa kan fudhachuu dandeessu. Asirratti kun WhatsAppii koo waan ta'eedhaaf asirratti naa barreessa. Liinkiin achirraan ergama akkasumas paaswoordii ni qaba liinkiin sun paaswoordii lachumaan wantoota isiniif erguudhaaf asirratti hojjettu jechuudha. Liinkiin garee irratti jira. Liinkii sana gaafa tuqxan maaltu dhufaa steeppiin taanu kan jedhudha asitti kan isinitti agarsiisu jechuudha. Egaan liinkii keessan gaafa tuqxan ani liinkii of biraan qaba liinkiin kanadha. Liinkii gaafa tuqxan haala kanaatiin isinii banaa. Google irratti jechaadha haala kanaatiin isinii banaa. Kun gaaffii wal fakkaataa miti kun kan barbaadu nuti kan dubbii Dubroo Maariyaamii obbolaawwan biraa wajjirraan yeroo darbe baranneerra isa akka fakkeenyaatti isinitti agarsiisa. Isin immoo kan isiniif ergu haaluma kanaatiin hojjettu jechuudha boqonnaa kan dubbii amantaa. Innaa haala kanaatiin yeroo isiniif banu asitti kan barreeffame dubbisuu dandeessu. Kana boodas kana next kan jettu hin jirtu afaan Ingiliffaatiin ishee kana xuxxoo jechuudha. Ishee gaafa tuqu maal naaf fida kunoo kanatti fide jechuudha. Achirra kan jiru haaluma wal fakkaataatiinidha. Haaluma wal fakkaataatiin jira. Kana booda baga nagaan dhuftan jetti. Paaswoordii galchetti paaswoordii ni jirti. Paaswoordii obboloota barumsa kana barattanii xumurtan hunduma keessaniidhaaf nan ergaa. Paaswoordiin kan barumsa sanaa ni jira jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf sitti agarsiisuudhaaf wal fakkaataa miti inni kun kan biraati. Paaswoordii keessan asitti galchitu. Kana booda next ishee kana next gaafa tuqxan gara gaaffii isin galchaa jechuudha kun haala kanaatiin. Innaa kana booda maal taasisna? Gaaffii keenya hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa kee barreessi jedha. Maqaa haala barbaaddaniin maqaa keessan barreessitu. Lakkoofsa WhatsAppii keessan ni barreessitu jechuudha. Haala kanaatiin fakkeenyaaf hankoo haala kanaatiin yoo barreesse isinis haala kanaatiin lakkoofsa kan koodii beeksisan jiraan barreessitu. Kun maal barbaachisa? Attendaansiin keessan karaa lakkoofsaa qabamaa waanta jiruudhaaf maqaa keessanis haala kanaatiin erga barreessanii booda kana barreessitu. Kanan barreessin afnaan siniif hin seenu boodannaa kana barreessaa. Kana booda gaaffii wanti jiru gaaffii hundumaa deebisuu qabdu. Fakkeenyaaf amma kun gaaffii tokkoffaa fakkeenyaaf deebisaa A yoo ta'e ishee kanatti kilik godhaa jechuudha. B yoo ta'e as kanatti kilik godhaa kana booda kunoo akka kana taatetti jechuudha. Kan lammaffaatti dhufne lammaffaa gad dubbisnee booda hin tuqnaa fakkeenyaaf deebisaa A yoo ta'e A gootu sadaffaas akkuma kana deebisaa dubbistanii deebisaas akkama akka ta'e isa sirrii jechuudha. Hunduma isaa deebisuu qabdu jechuudha. Hunduma isaa deebisuu qabdu. Hunda isaan deebisee namnaan booda isin galchuu waanta ta'eedhaaf kunoo gaaffiiwwan 15 jiru achirras asirras waluma fakkaataadha gaaffii 15dha. 15 isaanii haala kanaatiin isin kan filattan filannoo keessan erga guguuttanii booda
xumuratti yoo yaada qabaattan yaada barbaadan barreessuu dandeessu akka barbaadan jechuudha. Erga barreessanii booda kanaa dhuftanii submit gootu jechuudha. Submit jechuun seensisuu jechuudha. Ishee kana submitan gootan jalqaba hunda isaa yoo godhin haftan isiniif hin seensisu. Maqaan barreessin hafnaan, lakkoofsan barreessin hafnaan, gaaffii tokko as keessaan hin deebisin hafnaan isiniif hin dabarsu jechuudha. Innaa hunda isaa erga guuttanii booda asii ishee kana submit kilikki gootu kunoo submit amma galeeraa jechuudha. Qormaata kee xumurteetta deebii sirrii ilaaluudhaaf view score kan jettu kan armaan gaditti qopheessineerra kunoo asumatti view score gaafa jettan deebii isinitti agarsiisa jechuudha. Amma akka hojjettan gaafachuu nama biraa gaafachuun barbaadu kunoo asumatti kilikki gaafa gootan kunoo haala kanaatiin fide. Amma kunoo la tootaalidhe amma 15 keessaa 5 argattee jechaa jira amma kana akka nama deemsite jechuudha. 15 keessaa 5 argattee jechaa jira kanatti ishee kana jechuudha. Kana booda kamin argadde kamin dhabe kun paaswordii nan galchedha. Kun maqaa kootidha. Kun lakkoofsa koodha. Kana booda kunoo tokkoffaa dhabdeetta na hidheetu deebisaa kunoo as kana jira kana deebiin sirrii ture ati garuu baa jettee jechaa jira. Deebii sirrii immoo barreeffama siif ergamerraa dubbisiin jechaa jira. Annaa barreeffamni boqonnaan tokkoffaa siif ergame waan ta'eef achirraa dubbistoo jechuudha tarii yoo deebisaa hin argatin haftan. Kan argattan immoo kunoo haala kanaatiin kaa'a. Kunoo deebiin kee sirriidha jedhee raayitii godheera. Sadaffaa nan dhabee kunoo sirreeffama daadha deebiin isaa itti maa jira. Hunda isaa jechuudha haala kanaatiin asumatti cheekii gootanii ofuma keessanii barattu jechuudha. Kanumadhaa walitti himuun hin danda'amu tokkuma mataa keessanii amma akka hubachaa jirru beekuudhaafidha waan ta'eedhaaf gara fuuldaattis immoo cimnee barachuu waan qabnuudhaaf kan barannu qofa guyyaa tokkoof dhaggeeffannee kan dabarsinu yoo ta'e kun faayidaa hin qabu akka qodaa cabaatti bishaan naquuti. Kanaafuu akkas akka hin taaneedhaaf haala kanaatiin wanta barannu hundumaa dubbisne qormaata keessaatu fudhachaa deemuu qabna jechuudha. Amantaan kan keenyadha, beekuu kan qabudha, numa mataa keenyadha waan ta'eedhaaf kun kanuma keenyadha. Waa'ee uumaa keenyaa, waa'ee waaqa keenyaa akka seensaatti baranneerra jechuudha ammaadhaaf. Gara fuuldaatti immoo baay'ee jaala waaqayyoo sirriitti kan nu agarsiisan wantoota baay'ee ni baranna waan ta'eedhaaf yeroo sanas sirriitti akka dubbisnuudhaaf barreeffama nuuf erguun akka dubbisnuuf barsoonni biraa kanneen barsiisan yuutuubii irraatii barbaanne akka barannuudhaaf kan nu taasisan gaaffiiwwan adda addaa dubbisaa hojjechaa deemnaa jechuudha. Kun immoo akka cimnuuf nu gargaara. Gara fuuldaatti cimsinee itti fufnaa. Obbolaawwan barumsa boqonnaa tokkoffaa guutummaatti barattan irra deebi'een jedha. Karaa yuutuubii soo jiraattan karaa kanaa waasaapii irratti dubbistan liinkii isaadhaaf paaswoordii isaa isiniif hin ergaa. Seentanii deebisuu dandeessu gara waasaapii garee keenyaattis dabalamtanii obbolaawwan barachaa jiran barachuu dandeessu. Hundumti keenya haala kanaatiin cimnee haa barannu isiniin jedha. Xumureera haala kanaatiin seentanii hojjechuu dandeessu. Galanni waaqayyoof.